Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoota DV guuttachuudhaaf fedhii qabdan hundaaf jechuudha. Namoonni DV guuttatanii Ameerikaatiin barbaadan akkamitti akka DV guuttatan isin agarsiisa jechuudha. Appilikeeshina moobaayilaa keessa jiru Kiroomoo isa kana bantan jechuudha. Egaa kana bantan booda DV lootarii bara 2024 ittiin itti barreessan jechuudha. DV lootarii bara 2024 wote itti barreessa jechuudha. Asii tuqxee jechuudha. Kunoo itti barreeffamee waan jiruuf fayyadatti akkanattiin godha. San booda kanuma jalqabaa kanatti galii goote jechuudha. Egaa akkanatti isinii baasee booda biigaan intirii kayyoo kanatti galii gootaa jechuudha. Bulees sirrii na hordofi. Kana booda karakatarii yaani mul'anaa kana si baasaa qubee guddaa kaapitaalirra keessee kaas keessa jiru kana sirrii ilaaltee neexee jechuudha. BB akkasitti X Y ija yoo sirrii na qubattan inni si deebise jechuudha. Amma sirriitti naqee jechuudha. Jalqaba irratti amman tana neem laasti faamilii neem jaa laasti faamilii neem jechuun maqaa kayyeeti. Itti aansuudhaan first name jaa maqaa keeti. Itti aansuudhaan middle name maqaa abbaa keeti jechuudha. San booda dhiira dhala si gaafata dhiira taatu dhiira dhala taatu dhala goota. Bara itti dhalatti jaasitti. Haala kana eeganii itti booda magaalaa itti dhalatti sinjaa bakka itti dhalatti bakka magaalaan beekamu yoo taate asirratti raayitii goota yookaan yoo Adaamaa ta'e Adaamaa yoo Dirredhaa taate Dirredhaa Finfinnee taate Finfinnee yookaan Addis Ababa goota. Ayyee san booda kaantirii Itoophiyaadha. Kaantirii Jeenaalidha. Bakka itti dhalate bakka kana jechuudha. Bakka kuni namoonni amman tan Itoophiyaatti dhalatanii karaa Suudii fa'aa Dubaayii fa'aa adda addaa jiraatan bakka adda addaa jiraatan asirratti kilii gootaniiti as keessa bakka amma jiraatan filattan isinii galee amma Itoophiyaa jira asirratti galii godha. Sana booda footoo yaa bakka footoo jechuudha. Footoo kana akkamitti akka itti sirreeffatan appilikeeshina jira jechuudha. Appilikeeshinichi kunoo kana fakkaata. Ono kana fakkaata Play Store jalaa daawuloo goota footoo si sirree jechuudha. Footoo duraan kaatee jirtu si sirreessaa jechuudha. Akka DVdhaaf taatu jechuudha. As tuutee gaalerii kan keessaa footoo fuutee wal qixxeeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkana fuutee hunda wal qixxeessaa haala kana wal qixxeeffadhee waan hin jiruuf. Haayilaayituma isin agarsiise. San booda gama Kiroomoo taatee bu'u choose new photo kayyoo kanatti kilikii godha. San booda faayilii filadha. Kunoo footoo duraan tolfadhee waan hin jiruuf in care of kayyoo kan optionaadha. Yoo ifii guuttaniif mu'aaf anam ifii guutu jiru adreesii yoo namni biraa isin guutu maqaa nama biraa yoo feetes ni dhiista. Adrees laayin bakka jiraatan fa'aa itti goote jechuudha. Addis Ababa sana booda adrees laayin tuu kayyoo kan optional jaabira kutta magaalaa jechuudha. Magaalaa amma keessa jiraatutti gutta fakkeenyaaf nama Addis Ababaa jiru Addis Ababaadha. Ana district kayyoo kan Addis Ababaadha. Maaliif yoo ni amma isin Adaamaa jiraatan Oromiyaa jettanii guutan jechuudha. Namoonni naannoo ofii jiru haa guutu. Addis Ababaan jaanii postal koodii yoon qabanne Finfinneedha jechuudha. Addis Ababaadha kuni kuma takka godheetiin jira. Yoon qabanne immoo akkana firaa goote jechuudha. Firaayitii akkana firaa balleessanii Finfinneen kuma takka waan ta'eef kuma takka godhe jechuudha. Ayyee kaantirii kanama Itoophiyaa bakka itti dhalatan gootanii bakka amma jiraatan jaa kun amma bakka amma jiraatan namoota amma Gibsi jiraatuu fi maarree jiraatan Dubaayii fa'aa Suudii jiraatan achi filtanii warri Itoophiyaa immoo Itoophiyaa filaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessanii galchitan jechuudha. San booda imeela keessanii naqxanii imeela naqeera kunii imeela
kanuma isin neexan kana bakka raagita kanatti neexan jechuudha. Asittis isuma kana naquu qabda jechuudha. Asittis isuma san itti naquu qabda jechuudha wal fakkeessitee. Ifama sana booda barnoota yuunivarsiitii digrii jechuudha. Namni barnootuma sadarkaa irra jirtan irratti kilik gootanii san booda yoo meere ta'e maal taate an amma meere jedhin jedhanii san booda kontiinuu Ono egan bakka sirreessee booda akka nabaatee jira information kana hunda check gochuu qabda. Akka check gootee booda fixuu kan kee footoo sirraa fudhatu hunda egaa ilaaltee booda san booda submit goota gaaboo success kuno wanni ati jabeeffatu qabdu kana lakkoofsa kana waan hanga kana sirraa barbaada gaafa laallutu barbaadu hanga kana sirraa barbaada kana qabattee lafa kaa'achuu qabda jechuudha. Hanga kana qabattee lafa kaa'achuu qabda takkiinuu footoo kaafatee acha kaa'achuu qabda jechuudha. Iskiriinshiitu illee taatu godhattee acha kaa'achuu qabda. Eegaltee haala kanaan booda ol kaa'attee waan kana irraa ilaalta jechuudha. Wanni kun sijalaa dhabanna maasalaama. Artee information kun baay'ee si barbaachisa ol kaa'achuu qabda jechuudha. Kanaaf DV akka kanatti guutatanii namoota bira dhaqanii guutuu isin barbaachisuti bakka jirtanitti haala kanaan guuttadhaa isin hin jaati waan hordoftaniif galatoomaa nagaatti.